akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo siniif baay'atu lafuma jirtanitti mucaan amma argaa jirtan kuni kaleessa viidiyoon gadi isinii lakkifamee fi ture jechuudha. Har'a waaqayyoo isaaf galatu doktoriin tokko uffata fidee itti nuuf uffiseera. Waaqayyoo isaa eebbisu jechuudha. Eessadha jetteesti amma bakka dhugaasaa firoota keessatti akkasii argan jechuun itti jalqaba isaa eessatti dhalatte? Sireetti dhalatte. Eeshi sireetti dhalatte. Amma iddoo kam jiru maatiin kee? Afaan wayii biratti mul'atte maatiin irra jiru. Irnaa jiru? Ati eenyu biratti guddatte? Afaan wayii. Akaakayyuun kee eenyu maqaan isaanii? Abdullaa. Maqaan kee hankeenni dhugaanoo? Raamuddiin Abrahaam. Sireen bakka namni. Siree. Siree? Sireen bakka namni. Bakki dhaloota keetii moo? Haa siree. Amma eessaa karaa kamii gara Finfinneetti akkamitti dhuftee akkamitti dhufuu dandeessi? Sireerraa dhufe. Sireerraa gara Finfinnee dhuftee? Amma jechuudha amma fakkeenyaaf kaleessa laaftoo nuun jettee turte. Laaftoonii fi sireen walitti siqidhiyoodha? Laaftoo fi irni ol biraa. Irni ol biraa? Irnis laaftoonis ol biraa? Isti nama beekamaa achi beektu meesti maqaa isaaniidha yoo tariillee arganii tosiif hubannoodha. Siree. Bulchiinsi magaalaa sanii. Tarrafaadha. Tarrafaadha? Bulchiinsi magaalaa sanii jechuudha. Yoo siinsi argan si beeku? Si beeku sirriitti? Tole. Maatiin kee jechuun ollaa keessan eenyu faana buna dhugdamme? Obboleeyyan biyya sireerra jiru. Sireerra jiru? Hangafa qabdaa? Eenyu jedhama? Ibsaa. Ibsaa Abrahaam moo? Ibsaa Abrahaam jedhama sireerra jiraa? Silkiin fayyadamaa? Garuu wannoo bilbila isaan qabdu ati obboleessa keetisan? Bilbila isaan qabu. Sammuutti waan nama kamiyyuu hin beektu? An nama kamiyyuu hin beektu? Tole bakka. Karaa kanaan jechuudha amma nas jirutti karaa kiyyaan argattu yoo nasiiba immoo hospitaalichumayyuu xuruna bakki inni jiru xuruna Beejingi jedhama. Hospitaalli inni keessa jiru kutaa daa'immanii keessa ciisee jira. Kanaaf adaraa keessan. Siree? Eesh. Kanaaf hin argu Facebook irraa? Tole bakka. Waan jettu qabdaa waan maayestii waan jettu qabatta mucaan lakkisee. Sireen bakka na beekti. Sireen bakka sirriitti si beekti? Eeshi warri siree namni sirriitti beektan kun qomee fuula kee sirriitti ittisuta. Kun sirriitti itti buti. Kun namni mucaa kana sirriitti beektan adaraa keessan maatiidhaan ol qunnamsiisaa koottaa too fudhadhaa Finfinnee Aqaaqii Qaallittii kifla katamaa keessa jira. Xurunesh Beejing an jedhamu hospitaalicha jira jechuudha. Amma inni dhufutti amma argattanitti immoo argamuu barbaadanii Duwwaa 913 bilbiltanii karaa koo argachuu hin dandeessu. Amma inni hospitaalicha keessa jiru jechuudha. Anis ofii kiyyaafuu mucaa koo dhukkubsattee ishii biran jira. Kanaaf jedhee kun eebbaan keessan as jirtila. Har'a oksijiiniin irraa ka'eera. Har'a oksijiiniin irraa ka'ee kun doktorii ilaalaa jirti laachitti doktorii akka ishii ilaaltu godhanii fi achi jirti oksijiiniin ishii kun asitti qophaa'ee fi jira. Har'a waan jirtu amma tokko waaqayyoof haa galatu. Kanatti an arge mucaayii isiniin jedha. Wamma dandeessan sheer godhaati maatii biraan qaqqabsiisaa isiniin jedha.